qormaanni kiyya warra kitaaba barreessan yookiin alagoota kitaaba waa'ee Oromoo irratti kitaaba barreessan wabii isaan dhaabuuf hin deemu yookiin immoo tiyyuu isaan lakkaa'uuf hin deemu. Akkuma ammaan dura tuqetti ani madhaamaatii warra qaalaa qaalluu yookiin amantii qaallutti amanu keessatti dhaladhee waan guddadheef haati tiyyalleen ijoollummaa kiyyarraa jalqabdee kanaan waan na guddifteef akka wabii guddaa tokkootitti dhiyeessaa jechuudha. Kabiraa ogummaan kiyya aadaa nama durii primary culture literature literature ka jedhu kuni waa'ee aadaa Oromoo nam durii hiikuu hin danda'u maalifi aadaan Oromoo irra caalaan afaaniin darba dhaloonni duraanii dhaloota haarawaatti afaaniin dabarsaa deema. Kanaafuyyuu literature yoo jennu it is a Latin word writing. Kanaafuyyuu aadaa Oromoo ibsuudhaaf aadaa Oromoo irraa nama fageessa literature wanni jedhu kun. Kanaafuu the pristine culture aadaa duraanii aadaa asliidha isarratti hundaa'uudhaan ka jaarroleen jaartoleen yookiin aayyoleen natti himan asirratti isinii dhiyeessa. Garuu duraan dursee haadha tiyya ka waa'ee ateeteetiin na qaadhimtee na guddifte na dheengitee na guddifte walaloo gabaabduu yaadannoo isii asirratti isin dhageessisuu barbaada. Yaadannoon isii kun aayyota Oromoodhaa bara dheeraa yookiin dhaloota irraa gara dhalootaatitti aadaa Oromoo keessattuu sirna gadaa sirna ateetee qaalaa qaalluu akkasumas immoo sirna siinqee barsiisaa dhaloota haaraa barsiisan yaadannoo isaaniif akka ta'u kabajaa isaaniitiif akka ta'u walaloo gabaabduu isiitiin jalqabaa jechuudha. Tariig jennaan ooyilaan gorbobee gurraan sokoreen maayesi sooressi saayyaa dorrobee hingarmaamaa ni fooggalaa dhalee raadaa jibicha lafaan ga'uuf foolata. Gurraan dhalee jibichi gola keessaa burraaqee haada didee hidhaa baafatee silga haadhaa fuunfatee mucha haadhaa lullumatee aayyoon elimtuun qandhaftuun qananiituun jorroon dubartii jollommaayituun duudhaa kaleessaa cuunfitee barsiiftuun hayyittiin qaallittiin qomaa cuunfitee barsiiftuun. Baarree guchuma qoraafte dhiigaan lollaate foysite okolee urgeessite fittaalaa fi fandalalee qororte sossobdee gaadite jabbilee itti yaafte mucha qaqqabatte kurrisiifte corrisiifte elmite o'ituu ideessa baree guutte. Hin qabbaneessite hin cim'ifte baarree madaalatti ro'eessite dhuffisite duffuggootee bitaa fi mirgatti gara gaggalchitee tuffiftee cuqqiftee raaftee dhadhaa baaftee budduuysite kanaan qananiiftee na guddifte. Mi'ii unadhe itittuu habbuuqqadhe oo'ituu ciffadhe baysaa cirriqadhe kiila lixe silga goromaa torbaatiin dhiqadhe. Hoogana jiidhaa kaleessaa aayyoon naaf cim'ifte dheengitee ittiin na guddifte ateetee facaafattee faarfattee baanattee afaanitti na tuftee callee dirattee ililchitee gurra na ciniintee guddadhu naan jette. Areera kaleessaa coongisee rooca ganamaa qarcaasee kurree fi kornyeetti isin dhandhamsiisaa ateetee qaallittii qaalluu golfaa jaarii siinqee fi bokkuu seera ganyaa jahanii daraaraa shananii kaaya fi kaaroo koraa fi kaayoo
ashaaraa adii kaleessaa safuu malkaa waaqaa dhalee gafuun cubbuun roorroon jigde keessaa hambaa qunxuree isin dhandhamsiisaa qubaan tuqee isin muxachiisaa seenaa ganyaa Oromoo isin dhageessisa. Galatooma. Kanaafuyyuu gara barreeffama yookiin mootiyyuu sagantaa kiyyatti yoo deebi'e ganyaa waan jedhu kana mee hiikuun barbaada. Ganyaa jechuun deettuu jechuudha. Kabajamtuu jechuudha. Maqaa kabajaati. Ganyaa kan jedhu kun collective noun. Dubartiin Oromoo ganyaan malkatti bahe jedhan. Kabajaa guddaadha. Sodaa guddallee ganyaan gaafa dallanee malkatti bahu keessattuu yoo abbaan manaa dubartii qanafaa gadindeeffatin qanafaan tarii asirratti dubartiin yoo deettee hobbaate qanafaa asirratti diratti jechuudha. Kabajaa guddaadha hin tuqamtu. Abbaan manaa yoo isii tuqe yookiin yoo isii dhaane dubartoonni ollaa jiran hundi isaanii siinqee qabatanii siinqee dabballooftu siinqeen meedhichaan dabballoofti siinqee dabballooftu qabatanii ililchanii bayan baasatu dhalate jedhan. Kanaafuyyuu bayanii ililfatanii malkatti bayanii galuu didan. Kunigaa ateetee malkaa kabooda itti dhufu ateeteen gara sadiititti qoodamti. Ateetee malkaa yoo akkuma isiniin jedhe qanafaan miidhamee qanafarratti gafuun wayii hojjetame siinqeen baatee ililfattee wal waamtee protest goote jechuudha. Kuni ateetee mormaa jedhama. Ateetee mormaa jedhama. Kalammata ateeteen sadii takkooyyee sadooyyeedha. Ateeteen lammataa ateetee murmaati. Murma jechuun exorcism ka afaan Ingiliffaatiin loolloo darban. Loolloon sa'aa nama keessaa amba keessaa akka baatu. Loolloon waan dhukkuba namatti fidaa, waan beela namatti fidaa, waan nama wal lolchiisa. Loolloodha. Aadaa Oromoo keessatti loolloo. Saataan waan jedhan kana Oromoon saataan waan jedhu kana waan hin qabneef loolloo jedha. Loolloo darbaa jechuudha. Dubartiin ganda jirtu walitti dhuftee ililfattee wal waamtee loolloo sa'a keessaa bayi nama keessaa bayi barcumaa jalaa bayi biyya abbaa barcumitti si darbaa bayi. Ani xiqqaadha mucaa xiqqaadha yeroo sanitti akka dubartiititti na laalu. Maaliif dubartiin Oromoo mucaa xiqqaa seera dhiiraa hin guutin asexual waan akka dubartiititti ilaalan. Mucaan xiqqaan akka kiyyaa yeroo sanii san wabaxallee hin nyaata. Wabaxa jechuun birthday ka amma jennuun kana ka afaan alagaati irraa ergifanne wabaxaadha afaan Oromootitti. Kanaafuyyuu siinqee natti kennitee marga natti kennitee abutaashee walitti guurree qarree murmaatitti gannee jechuudha. Kanaafuyyuu qarreen murmaa bakka loolloo itti gatani. Qarrichi murmaa bakka loolloo itti gatanii jechuudha. Waan reefu isiniin jedhe san yoo gatan ofirraan darbanii jalaa fiigan hundumtuyyuu jalaa fiiga akka nama wajjiin hin galle loolloon. Kuni ateetee murmaa jedhama. Ka sadaffaadha ateetee malkaati. Ateetee malkaa ateetee malkaa yoo abbaan manaa haadha manaa miidhe yookiin mootuyyuu dubartiin seera dubartii ganyaa ambaa keessaa baate didde protest gochuu waamamtee yoo isiin didde
malkatti bayanii jechuudha. Malkatti bayanii namicha yakka hojjate dubartii irratti yakka hojjate haadha manaa irratti yakka hojjate ciibsanii siinqee itti qabanii daalalee itti dhiitan kuffisanii jechuudha. There is no any violence garuu hin rukutanii siinqee itti qabanii yakka irraa baasanii jechuudha. Yakka irraa baasanii gaafa araarfatu immoo jaarsi ambaa ba'ee gadaan ba'ee ni araarsaa jechuudha. Ganyaan maal ta'e? Maaltu ta'e? Maaltu dhalate? Maaliif ganyaan lagatti ba'e? Jaarsi biyyaa abbaan gadootii bayanii seera isiin malu seera inni cabse san qajeelchanii ganyaan malkatti ba'ee ba'uu dide deebi'ee galaa jechuudha. Kanaafuyyuu ateeteen sadii jechuudha. Wanni asirratti tuquu barbaade ateeteen yeroo tokko bokkuun qonyittii jedhu yoo bokkuun seera dabse yoo abbaan bokkuu seera dabse bokkuun sun qonyittii. Kana check and balance amma biyya Ameerikaa keessatti democracy keessatti check and balance yookiin immoo opposition dubartoonni yoo mirgi isaanii mulqamu yoo kabajaan isaanii xiqqaatu callisanii hin laalan. They protest. They use kinu keessattuu naannoo an keessatti dhaladhe naannoo Arsii kana keessatti akkuma gadaan Boorana keessatti hambaan isaa hafte naannawa Arsii kana keessatti Rift Valley kana keessatti seerri ateetee fi ganyaa ambaa siinqee hafee jechuudha. Hayyoonni kana qoratan hedduun isaanii hin jiran. Maaliif jechuu hin dandeenyu irra caalaa alagatu waan Oromoo qorate waan irrate nuti itti guuttata. Asmaroom Laggasaa waa'ee kanarratti galata guddaa qaba. Hayyuu waan guddaa hojjete garuu sirni gadaadhaa dubartoota institutionii dubartoota gadaa keessaa ala baasee hambisee jedha. I do not agree with him fully, partially. Siinqee institution yookiin ateeteen yookiin qaalluun keessattuu naannoo an keessatti dhaladhee gudde keessatti gadaa wajjii walitti hidhataadha. Kanaafuyyuu waan irrate kana alagaa waan kenna nu barreesse galatoonfachuun waan jiru garuu waan hundumaa maaliif nu godhin jennellee hin komannu waan hanqate itti guuttachuu qabna. Wanni jechuu barbaade the Gada institution does not exclude women alatti hin hambisu garuu leadership irratti hin dhufne. Kuni akkuma sirna gadaa kamuutu fakkeenyaaf Magna Carta warri Ingilizotaa Magna Carta irra demokraasii isaanii kamaddisiifatan innu hir'ina guddaa qaba. Sirna abbaa warra abbaa lafaatti barons walitti dhufanii sirna san tolchan. Giriikonnis warra garba jedhanii laalanii fi baqataa biyya alaatii dhufu hin fudhatan ture. Akkuma san mudaa deficiency qabaachuun isaanii mala. Ka Oromollee garuu akka seeraatitti gaafa seerri badoo bal'oo tumame seerri 150 odaa diniqitti tumame sirni dubartii cunqursu keessa tokkolleen akka hin jiraanne godhee jira gadaan. Kana hedduu gadi jabeessuu barbaada. Fakkeenyaaf dhiibaan sadii ture. Dhiibaa waataa, dhiibaa dalloo bunaa. Waa'ee qaalluu yoo kaafnu qaalluu ateetee siinqee wanni jedhu kuni keessattuu bakkaan dhaladhee guddadhe keessatti walitti hidhaa waan qabuuf walitti hidhuunarra jira. Kanarratti namoonni biraa qophaa'anii jiranii san keessa hin seenu. Kanaafuu asliin qaalluu Booranaa qaalluu Bareentumaati. Tulluu Namdur karaa Girjaa kana naannawa sanitti qaalluun dagaagee akka ture seenaan jaarsota irraa himamu ni mirkaneessaa jechuudha. Dhiibaa dalloo bunaatitti yoo isinii deebi'e jaarraa 16ffaa keessa mooyitii the equal halves of society Boorana Bareentumaa jaarmaya kuni actually no akka hangafaa fi quxisuutitti hubanna. Ani irra caalaa garuu
dual organization yookiin immoo fuula fi wayyuudha. Fuula jechuun warra wal fuudhu jechuudha. Wayyu jechuun warra wal exogamous ka jedhu kana. Wayyuun exogamasiidha. Fuula ka jennu kun immoo endogamous warra wal fuudhu jechuudha. Booranaa fi bareentumni jaarsa fi jaartiidha. Kanaafuyyuu wal keessa jira. Bakkaan dhaladhe Arsii keessattuu collee qarree gololchaa bakka jedhanii achi keessatti miseensi kee eenyu jennee wal gaafanna yoo ijoollummaa miseensi kiyya macca yookiin tuulama. Necessarily maccaa fi tuulama giddugala Oromiyaa keessa qofaatti hin jiru jechuudha. Wal keessa jira. Kanaafuyyuu qaalluun maccaa fi jechuun Booranaa fi bareentumni hundeen qaalluu jara kanaa jechuudha. Kanaafuyyuu kuni ateetee wajjilleen walitti qabataa dhiibaa jiloo garbii reefuut kana isinii kaase dhiibaa waataa dhiibaa dalloo bunaatii fi dhiibaa jiloo garbiiti. Gara ateeteetti yoo deebi'e keessattuu ateeteen siinqeen humna dubartii Oromoo spiritual and secular power, the embodiment of spiritual and secular power of Oromo women. Siinqeen wanni dhumarratti jechuu barbaadu akka isiin dur jirtu sanitti sirna gadaa keessatti ammatamtee ol qabuun yeroo ammaatitti murteessaadha. Wanni ani odoon saalfatiin dubbachuu barbaadu nu Oromoon aadaa ergisaa fudhannee uf wallaallee akka reefuu tana obbo Bantii Dr. Bantii Ujulaa jedhanitti uf wallaaluu osoo hin ta'in kenna dhiifnee ka ambaa ergifannee ka ambaa jala deemuu waan baranneef keessattuuyyuu mirga dubartii kabajuu irratti rakkoo guddaa qabna. Politikaa Oromoo keessatti aadaa politikaa Oromoo keessatti illee jaarmaya dhiiraa qofaa ijaarra. Jaarmaya mee dubartoota keessatti lakkaa'e keessattuu leadership lakkaa'e jiru. Kana saalfachuu tokko maletti ani haati tiyyaa nama haadha ofii jaalatu. Kanaafuyyuu I am feminist attitude kiyyatti. But ani garuu korma. Akkasitti na hubadha. So mirga dubartii Oromoo deebisuun jijjiirama amma dhufu kana wajjin deebisuun siinqee deebisuun bakka inni jiru original asliin jirutti qorachuun murteessaa waan ta'eef kana gadayyabeessee dhaamaa kun biyyaa dhuftee kun alaa dhuftee kun kaabaa dhuftee kun kibbaa dhuftee jilli dilaydog hadayna na jalaa jedha. Kun Ameerikaanii dhuftee kun Kanaadaa dhuftee kun Oromiyaa dhuftee jamaan jilli dilaydog hadayna kun namaa waa jettee kun sabbii waa jettee kun walitti mufattee kun wal yakkitee jilli dilaydog hadayna galatooma.
Waggaangeenyaan gaadii furree Ateetee waggaangee waggaangeenyaan taachuu furree Ateetee waggaangee waggaangeenyaan malkaa buunee Ateetee waggaangee. Galatooma. Mata duree har'aa isinii dhiyeessuuf deemu kana yuunivarsiitii seenee kolleejjii sadarkaa kolleejjiitti baradhee qormaata gadi fageenyaan Oromiyaa bal'oo isin beektan kana waliin ga'ee cuunfaasaa isinii dhiyeessuuf hin deemu. Hinnanan isinii dhiyeessuuf deemu kanan dhalootaan dhaale Aayyoo Faabboorraa ammas naannoon keessatti guddadhe jaarrolii manguddoorraa Beerran Cifreerraa waan dhaalee fi kanayyoonni Oromoo immoo hambaa hafte qoqqoratanii barruudhaan dookumentii garaagaraarra kaa'an isarraa waan dubbise namoota illee irratti gaggaafadhee isuma isinii dhiyeessuuf deema. Waan kana akka barumsaatti isinii dhiyeessuuf hin deemu. Akka odeeffannootti akka ayyoota boruu qorannoodhaaf gargaaru karaadhuma agarsiisuuf amman beekurraa wanti xiqqoo beeku tokkorraa isinii hiruuf asirra jira. Qalbiin na hordofaa jedha. Galatooma. Mata dureen silaa isaanuu jalqabaniiru Ateeteedha. Suuraa kana waan asirra isinii kaa'eef Aayyoo haadhaqee. Aayyoo haadhaqee yeroo jennu hiika hedduu of keessaa qaba. Mee ilaala isin. Haadha maatii, haadha waatii, haadha warraa, haadha karraa. Kana keessatti ni ilaaltanii? Kanaaf kanaan isinii jalqabe Ateeteen maali? Wanni isinii tuttuquuf deemu Ateeteen maali? Eenyu ayyaaneffata? Akkamitti ayyaaneffatu? Gosti Ateetee meeqa? Isa sana jala meeshaalee Ateetee akkamitti waan ittiin ayyaaneffatan? Akkuma beekamu sirna gadaa Oromoo fi amantii waaqeffannaa Oromoo keessa ayyaanotatu jira. Ayyaanonni kun marsaalee waggaa dhalootaa fi saala dhalootaatiin gargar bahanii beekamu. Yeroon kana jedhu marsaalee waggaa dhalootaa ijoollee namoota gurguddaa. Saala dhalootaa yonnaan jedhu dhiiraa fi dubartii isin hundaayyuu galaa. Egaa ayyaanonni kun maalinni yoo jettanii ayyaana abbaa yookaan qaalluu nabi abbaa kormaa jedhu ayyaana abbaati. Ayyaana haadhaa Ateetee yookaan maaram haadha deessuu jedhu Ateetee maaram haadha deessuu. Ateeteen kophaadha, maaram haadha deessuullee yeroo dubartoonni deesse kan faarfatanidha. Ijoollee dhiiraatiif ukee yookaan immoo taaboree jedhu waggaatti yeroo tokko kan kabajamu. Ijoollee dubaraa hingiccaa yookaan qaammee dubaraa jedhama. Kuni marsaa dhalootaa sana keessa taa'a jechuudha. Amma waan nuti ilaallu ayyaanota Oromoon qaban kana keessa sadarkaa jalqabaatti awwaamamu ayyaana abbaa fi ayyaana haadhaati. Yeroo abbootiin namni yeroo gumaas bitanaa ta'uu yeroo waaqalleen kadhatanii yoo namni tokko lakkina qabaate ayyaana abbaa kee fi Ateetee haadha keessi araaramtuu jedhu abbootiin na fuuldura jiru ni beekusan. Kanaafan kana isiniitu sadarkaa tokkoffaatti waamama ayyaanni abbaa fi ayyaanni haadhaa. Ayyaanota jiran keessaa amma nan dhiyeessuuf deemu Ateetee. Ayyaanni abbaa fi ayyaanni haadhaa ayyaana afuuraan kabajamudha. Ayyaanni ijoollee immoo ayyaana akka haadaatitti kabajamudha. Ayyaana afuuraa miti jechuudha. Ayyaana afuuraa yoo jennu isaan dura lafa kaa'aniiru qomaa fi qoma keer achirra jirti Ateeteen naan jette ati koo jedhaniiru. Egaa mee Ateetee laalla. Ateeteen maali? Ateeteen ayyaana dubartii taate ayyaana sanyii fi hormaata qajeelchitu nageenya maatii fi qe'ee eegdu yoo taatu
kan ayyaaneffatus irra caalaa dubartootaa jedha. Kanaaf kana agarsiise yoo ilaaltanii dubartoota fuuldura meejisa dugda duuban ilaalii na warruma fuuldura ilaala. Ani irra caalu dubartootaa irra guddaa waan ni jedhamuufi akkanani hargaa dhageettiitti beekutti Ateetee fi Siinqee haadha manaa ilma angafaatu dhaala warra qe'ee fuudheerraa fudhata. Kanaaf yoo haadhi manaani aatisaa suni duutee yookaan boqotanii hilmi yeroo tokko tokko Ateetee facaafata jechuudha. Angafni qe'eedha. Ateetee ni godhata. Kanaaf irra guddaa jedhama, irra caalaa jedha. Maaliif dhiirrilleen Ateetee yeroo callee godhatu hin jiraa jechuudha. Kana hin qorattu. Tole, Ateetee eenyutu ayyaaneffata? Suuraan kun maal isinitti agarsiisa? Ilaalaa. Sirna gadaa Oromoo keessatti akkuma dhiirri odoo fuudhee mana hin qabne, odoo fuudhee mana hin godhanne, seera sana hin guunne, aangoo gadaa fudhachuu hin dandeenye, dubartoonni illeen amma eerumanii mana qabatan yookaan jifuu sana guutanitti mallattoo aangoo isaanii Siinqee, mallattoo aangoo isaanii Siinqee qabachuu fi Ateetee illee bulfachuu hin danda'anii jedha. Kanaafani suuraa kana isinii kaa'ee ilaalaa. Abbaa warraa ororoosaa qabatee addeessa yookaan dirriba isaa uffatee ruufa maratee bira jira. Haati warraa caaccuu jedhaman ishiin asirra aadaa Oromoo keessa jira. Amma onnaan ani faarfadhu waggaan geenyaan caaccuu furree jedha. Caaccuun isa kanadha. Harka ishiitti elemtuu gaadii fokolee qabatteetti xiqqaadha malee karaa tokkoon Siinqee ishii qabatteetti. Jifuu kana yoon guutiin jarri lamaan iyyuu sirna gadaa bulchuullee seerallee hin guunne jechuudha. Dubartiinis kanaaf kana keessan seentu. Tole, akaakuu yookaan gosa Ateetee. Akkuma Ateeteen bakkoota garagaraatti maqaa garagaraatiin waamamtu, kuni Oromiyaa gama dhihaa jedha. Giddugaleessa Shawaa giddugalaa fi gara dhihaa fa'itti akkasitti waamamti. Ateetee Furmaa yookaan Ateetee Amajjii, Ateetee Agayyaa yookaan Ateetee Sanyii, Ateetee Loonii, Ateetee Sadaasaa. Naannoon ani itti dhaladhee guddadheetti immoo akkana jedhama. Ateetee Warajoo, kuni Ateetee Looniiti. Ateetee Sanyii ayyaana sanyii jedhuun. Ateetee Maatii Maaram haadha deessuu achirra jira. Ateetee Gaachanaa, Ateetee Nageenyaa, Ateetee Lolaa yookaan Ateetee Milkii jedhuun kana. Ateetee Gaachanaa iddoo akkatti facaafatan boodarra isinii babba'a. Ateetee Malkaa yookaan Ateetee Maddaa jedhamti. Akaakuu Ateetee akkasittiin bira isinii darba. Akaakuu ayyaaneffannaa Ateetee fi akkatti ayyaaneffatan. Ateetee gosti akkaataan itti ayyaaneffatanii Ateetee ni facaafatu, ni bulfatu, ol fuudhu yookaan ni gabbisu. Ateetee waggaatti yeroo 3 facaafatu. Facaafatuu fi bulfachuun ol fuudhuun garaagara. Guyyaalee Ateetee itti ayyaaneffatan jedha. Ateetee kan itti facaafatan waggaatti yeroo 3, innis Fulbaana, Waxabajjii fi Amajjii. Ayyaana itti ayyaaneffatu kana Oromoon kenna ayyaana abbaas haa ta'u, fuudhaaf heerumas haa ta'u, Ateetee bulfachuus haa ta'u dura dhaha ilaallatu. Ayyaana in ilaallatu guyyaa waan kun ta'u baatii isaa jechuudha. Guyyaaleen itti silaa Ateeteedhaaf immoo jillishii godhamu facaasaa kamisaa fi sanbata xiqqaarraa hin dabru. Guyyaan kuni guyyaa filatamaadha. Ateetee bulfachuu yookaan bakka gariitti naqachuu jedhama. Waggaatti yeroo tokko yookaan immoo waggaa lamatti yeroo tokko baatii amajjii faa ta'a irra guddaa. Ateetee ol fuudhuu yookaan gabbisuu. Inni kuni bakkoota hedduutti hin dhaga'amu. Garuu qeenani keessatti dhaladhee guddadhee fi naannoon itti dhaladhee guddadhee Ateetee gabbisuun yookaan ol fuudhuun
ni jira jechuudha. Waggaa torbatti yeroo tokko godhuu ateeteen kuni ateetee loonii ateetee warra joote jechuudha. Guyyaalee ateeteen itti ayyaaneffatamu facaasaa kamisa sanbata. Meeshaalee ateetee. Meeshaalee ateetee. Ateeteen meeshaa qabdi. Ni qabdi. Garii narrallee xiqqoon hin jira. Ayyaanni ateetee meeshaa mataa ishii kan guyyaa ayyaaneffatan uffatan dabalatee qabdii jedha. Callee ateetee. Caaccuu ateetee. Gingilchaa ateetee. Qomee fi wandaboo ateetee. Duratti isinitti agarsiiseera. Qomeen isa kanadha. Asitti uffatu. Ankeenya kun amma faashina ta'ee murame malee guutuudha. Wandaboon isa kanadha. Qamisiin jedhamu wandaboo jedhama. Wandaboo. Calleen mormatti godhatu. Callee maa godhatteen dhufiin oonaan jettanii akka aadaatitti jifuu sana guutee hin fudhanne kanaafan aadaan cabsu jedhee dhiisee dhufe. Gaafan guuteen isinitti agarsiisaafan dhiise galatoomaa. Mutaa ateetee suuraa isaan isinitti agarsiisa. Mutaa ateetee gaadii fi okolee amma argitanii jirtu. Qorxii fi sabaroo. Waan kana wanniidhaan isinitti agarsiisa siiqqee kiyyaanii. Inni gubbaa jiru waancaadha. Duratti argitaniittu mana sana keessatti gaafa irraa hojjetamaa waancaadha. Dhibaayyuutu ittiin dhiyaata. Yeroo malkaa bu'an aannan ittiin dhibaafatu, dubartoonni okoleen dhibaafatu, warri dhiiraa kanaan dhibaafatu jechuudha. Dhibaayyuu kamirrattuu Oromoon sibiila fayyadamu. Kuni callee ateeteeti. Calleen kuni magariisa keessa jira, gosa garaagaraa. Gosti callee kana guutuunsa hiika qaba. Waan bakka bu'u qaba. Hiika qaba jechuudha. Maaliif akka akkasitti nam'ulleen inni ittiin jifaarame kuni caaccuudha. Kunoo sanarra jiru kanadha. Kaan hooqaan isa kanadha. Isa kana. Ishii kana. Inni kun hooqaadha. Karaa jalaatiin lama, gubbaarra meeqa qaba? 4. Inni suni mutaadha. Mutaa. Maaliif akka godhatan keessa deemee isinitti himaa. Mutaani dubartiin yeroo deesse. Mutaan kuni callee haadha wannee ateetee haadha deessuu meeshaa ateetee ka deessuuti. Ateetee deessuuti. Isaanii qanafaadhaan isinii ibsanii nu biratti dubartiin onnaa deessee dubartii deessuu kan ittiin beekani mutaa suuqatti jechuudha. Mataa ishii walakkaatti shurrubbaan dhaamaadha. Mutaa ishii suuqatti. Yeroo ishiin laga buute dhiirri harge hundinuu fardaanis haa deemu miilaanis dubartii mutaa asirraa qabdu bishaan ishii dhaabattee deemtu biran darbu irraa fuudhee maaliif dugdi deessu waan taateef dugdi ishii hin jabaannee jedhee fudhatee toon dhufaan hin galchaaf jechuudha biran darbu. Hooqaan inni kun immoo angodhatamu gaafa ateetee loonii facaafatan dallaa loonii keessatti facaafatama. Ateetee loonii guyyaa sana ammallee sammuu walakkaatti godhatanii facaafatu. Dura isiniin jedheeraa waggaan geenyaan qorxii furree. Qorxiin kan amma nan xiqqaatu garuu inni biyyaa. Waanni kun hodhaadha. Qadaada qabaa. Meeshaan ateetee aga gaafa waggaattis keessa fuudhaniitti kana keessa ta'a. Guutuunsaa gingilchaan calleen uffanni guutuun qorxiidha. Suni gingilchaa gubbaa kan jiru callee. Maaliif gingilchaan calleen gingilchaarra taa'ee yoo naan jettanii yeroo facaafatan marqaani baalli warqee jala taa'eeti asirra godhamee achirratti dhadhaan nam'eeti achirra diriirfattee kaawwattee achirraa facaafatti. Gingilchaan jifuu keessatti dubartiin gaafa deesse ilmoon eega ba'ee booda garaashi yeroo baatii baasanii gingilchaadhaan godhuuf. Maaliif gingilchaa deessuu garaa gingilchaa ta'ee jedhu garaa cirrachaa ta'ee jedhu maal yoo isaan sanaan ol fuudhan dafee obbaatiin baay'ee jechuudha. Bakka hakimni hin jirretti jifuu guddaa qabu. Hayyee dhangaa guyyaa ateetee bulfatan qophaa'uu jedha.
qincee duratti ilaaltaniittu shaameta. Shaamenni yeroo hundayyuu jifuu ateetee keessatti qophaa'a. Aannan itittuu baaduu dhabni bahee waggiyoodhaan urgeeffamee waggiyoo namni hin beekne hin jiru. Namni hedduun kororimaan beeka waggiyoodha maqaansaa. Biddeen kashii isa cumboo jedhamu kanadha. Kashii xaafii diimaa irraa tolfamee akkana mana mayyaa booka. Bukurii geeshoo hin qabne farsoo Oromoo jechuudha kan geeshoo hin qabne ateetee yeroo bulfatani yookaan yeroo bulfatanii fi ol fuudhan foon irraa nyaata garagaraatu hojjetamee akkasumas dhangaa aadaa Oromoo hundi ni dhiyaataa jira. Waa'ee ateetee kana keessatti jifuu ateetee keessatti biqilli nam'u garbuu gurraacharraa godhama. Qinceen garbuudha qamadiin jifuu keessa amma faranjiin gluutiniidha jettee tola gattu kana Oromoon odoo sana dura barate hin godhani. Jifuu aadaa Oromoo keessatti garbuutu godhama. Kan biraa qamadii yoo oduma ta'ellee biqilattan fayyadaman qamadii gurraattiidha. Ateetee bulfachuu fi ol fuudhuu. Ateetee waggaatti yeroo tokko yookaan waggaatti yeroo lama bulfatu. Gosti ateetee kanaa ateetee sanyii fi hormaataa ta'a kan bulfatan. Kan facaafatan garuu ateetee waggaatti yeroo 3 facaafatamu suni guutuudhuma isaa bakka bu'a. Guyyaa ibsaa kormaa galgala ni facaafatu. Afraasaan onnaa seenu rooba kadhatuuf horiidhaaf rooba kadhatuudhaaf facaafatu. Ammalleen immoo yeroo sanyii baafatanilleen ayyaana sanyii kadhatuudhaaf facaafatu jechuudha. Garuu bulfachuun waggaatti yeroo tokko ateeteen facaafatamtullee ateetee sanyii fi hormaataati. Maatii fi dubartoota ollaa qofatu qooda irraa fudhata. Keessumattuu maatii. Guyyaan ayyaana sanyii galgala ta'a. Guyyaan ateetee kanaa galgala. Ateetee yeroo bulfatanii fi yeroo ol fuudhanis galgala jifuun sun eega loon galanii. Waggaa 7tti yeroo tokko kan ol fuudhamu ammoo ateetee warajoo yookaan ateetee loonii goromsa dhaabaniif kan goromsa dhaabaniif ta'a. Ateetee goromsa dhaabaniiftu jira. Loon sanaan loon warajoo jedhuuniin namni nyaatee manaan ba'u. Loon ateetee kanaan horii warajoo jedhamu. Guyyaan itti qophaa'u nyaanni qophaa'uu fi akkatti itti ayyaaneffatamu ateetee bulfachuudhaan tokkuma ta'eeti. Ateeteen kuni qe'ee hangafaatti ayyaaneffatama. Qe'ee hangafaa hortee warra sanaa odoo hin hafin hortee guutuu. Waan siniin jedhe yeroo facaafatani maatii qofa maatii mana keessa yeroo bulfatani ollaa yoo ollaa gaarii walitti dhufu ta'e itti dabalama. Dubartoonni ollaallee qoodarraa fudhatu. Yeroo ol fuudhan garuu waggaa 7tti yeroo tokko hortee warra sanaa guutuutu irratti argamuu qaba jechuudha. Horteen maatii sanaa guyyaa horteen warra sanaa guutuun akka jiru dhufee amma 5 ulmaan baafamutti ni qalamallee. Amma gaafa 5 ulmaa baasaniitti achuma turuu jedhee ulmaa baasanii galu. Gaafa bulfatan ateetee yeroo bulfatanii yeroo ol fuudhanii haadha ateetee ishii qe'ee sanaa qabdee jirtu nyaata ishii qopheeffattee turtii. Gaafa galgala sanaaf garuu saatii booda guyyaa waaree booda jechuudha. Dubartoonni dhufanii dubartoonni ollaa fi hiriyoonni ishii dhufanii ishiin qophooftee teegdii ishii qopheessanii wandaboo wanni qomee kubbaarraa kana uffattee uffata ateetee uffattee laga bu'u. Laga maaliif bu'u yoo jettan irreessa fuudhuu bu'u. Irreessa fuudhaa jedhu caffee waan garagaraa kana fuudhanii dhufu itti dhufna sana. Kuni suuraa kana waan isinitti agarsiisu yeroo irreessa fuudha gaadii fokolee qabattee uffata ishii uffattee dubartoonni yeroo lagaa fidanidha. Kuni yeroo ishiin dubartoonni biraa bishaan baatu caffee baatu ishiin garuu irreessa ulumaa fi siiqqee ishii fi okolee kanatti kan marqaa
ittiin godhan bishaan marqaa ittiin facaafatan okolee kanaan gala. Okolee kanatti warabbatti ishiin guyyaa san ubboon baattu. Okolee kanatti bishaan fuudhanii galu jechuudha. Okoleen kun marqaa ittiin facaafatan qincee miti marqaa ittiin facaafatan ittiin marqama. Kun ayyoo ateetee bulfatuu qophooftee galmi kun ateeteeti. Irreessa eega fidanii dhufanii suuraa sana isinitti agarsiisuuf asirra isinii kaa'ee. Eebbaa fi kadhannaa soorettii fayyaa ta'ii jedhu. Maal jechuudha soorettii fayyaa ta'ii jedhu? Fayyaa qabaadhu fayyaa guutuu. Sooressa qabeenyaa miti sooressa fayyaa ta'e yoo siin jedhe Oromoon fayyaa yoo qabaatte waan horatte nyaachuu dandeessa. Soorettii fayyaa ta'ii jedhuun deessuu garaa cirrachaa ta'e hortuu qe'ee aannanii ta'e gootaraan dilbii haa ta'u kormi cirrii siif haa ta'u rimaan haphee siif haa ta'u dorrobaan haa dhalu dhaltiin haa taadhumu jechuun aannan haa godhatu jechuudha. Loon ebaluu taadhiidhaa jedhu. Egaa maseenni haa deessuun yaa of kaltuu yeroo dalaganii deessuuf illee yamaaram gorii bulii maseena gurdaa murii deessuu ciniinsuu furii jedhanii kadhatu. Oromoon ofittoo miti kun sila viidiyoo sana bira dabarraa. Oromoon dhalootumaan ofittoo miti haa ishiin deesse ishii maseenteef halkanii guyyaa jilbeeffattee kadhattiif. Dubartoonni walitti yaa'anii kadhatuuf kadhataniillee waaqarraa argatu yeroo durii. Yeroo dubartiin ateetee bulfattu yeroo ayyaana abbaa ofii namni kadhataatii ture yeroo Oromoon of ta'ee bulaatii ture kadhatee takka waaqarraa hin dhabu. Yoo waan caame yoo goggogse laga bu'anii guyyaa torba kadhataniiti guyyaa torba sagadanii dubartoonni walitti dhufanii siiqqee isaanii kana waliin tuqanii galgala eega loon galanii walitti dhufaniiti siiqqee dalga galchanii asii ka'anii asseessa ga'anii guyyaa torba kadhatu. Gaafa 8ffaa ijoollee dubraa anomaan argin buqqee duudaa qabachiisanii of fuuldura oofaatii hayyoo yaa maareoo dubartiitu dubartii deema araara waaqayyoon yoo jechaatii deemu jechuudha. Araara kadhataa ooksoo araariyaa waaqayyoo jechaatii kadhataa deemu. Laga gahanii eega laga gahanii aannanii fi booka dhibaayyuu qabatanii deemu achitti kadhatanii dhibaafatanii waan sin ajaa'ibu odoo isaan mana hin gahin bokkaan isaan hin galchu roobni lafa jiisee itti agarsiisa jechuudha. Waanni kuni Boorana yoo deemtanii abbaan gadaa yeroo gadaa fudhatu waaqa bishaan waaqni roobeen yoo onnaanni gadaa fuudhu waaqni roobe bishaan sanaan waaqni roobee bishaan sanaan godhameen yoo nyaanni hin bilchaatiin abbaan gadaa suni milkii hin qabu jedhamaa jedha. Obbo Dabbasaan nu barsiise waliin barataan ture ani lamma tokko. Yoo inni anatu honga'aadha jedhee waaqatti alangaasa ol qabee kadhataa jedhan nan hongeessiin jedhee bonallee yoo ta'e nan hongeessiin yoo aangoon kun sirraan dhufne yoo alangaan kun seeraan natti kennamee jiraate yoon gadaa seeraan itti dhufe naajiisi jedhaa yoo inni kadhate onnasuma roobee nyaanni isaan bilchaa'ee nyaatanii galuu jedha. Dubartiin Oromoollee aayyoo naati qe'ee hanan duratti isinitti agarsiise. Yoo roobni ammaate yoo lafti goge yoo roobee immoo tortorse nurraallee nu gahee nurraa dhaabi jechuudhaaf akkasitti laga bu'anii odoo isaan mana hin gahin waan hundi guutaa fi ofaa taanu. Faaruu ateetee yaa haadha deessuu waggaan gahe ateetee yaa haadha karraa waggaan gahe ateetee yaa haadha sanyii waggaan gahe ateetee yaa haadha gaachanaa waggaan gahe. Gaachana waan qabataniif sinuu beektu. Ateetee yaa haadha malkaa waggaan gahe waggaan geenyaan sabaroo furre sabaroo qofati hin jirre waggaan geenyaan qorxii furre sinitti agarsiiseera waggaan geenyaan gaadii furre. Ateetiyyoo oomii jalaa faana loonii jalaa owwaadhuna jalaa ateetiyyoon dhufteetti hiiree jedhu aasuu guxukaa mutaa ishii
haasoftu kaa mucaashii boroo teessee mucaashii sufti Ateetee. Sagaleen isiniin jedha ture amma isaati guyyaa bira walitti deebiin galatoo irran darba kanallee OBBO fi coora waanni kuni jifuu Oromoo keessatti waan irraanfatame fakkaata yeroo ammaa kanatti OBBO fi coora maqaan OBBO fi coora jedhamu kun yeroo ammaa irraanfatamaa waan dhufe fakkaataa jedha jechi OBBO fi coora jedhamu kun seera aadaa hangafaa fi quxisuu gama biraanis duudhaa fi naamusa abbaa fi ilmaa yookaan haadhaa fi intala gidduu jirudha. Yeroo sirna Ateetee ammoo mormituu ta'anii dhiyaatu. Waan sin ajaa'ibu argeen jira. Bara chaartaraa diraamaa irratti dhiyeessaan turani waan kana. Waaqni ishiidhaaf araaramu maaramee harkaasaa wajjin hin qopheessaa turre. Ani bara chaartaraa ofiifiyyuu xiqqoodha. Diraamaa kana barreessee ani wanni godhe kana dhiyeessaatii turre jechuudha. Isaan kun akkam ta'uu gaafa Ateetee ol fuudhan keessumattuu gaafa ol fuudhanii eega Ateetee waan ishii hundi seerri ishii dhumee namni nyaatee booda dubartoonni OBBO irraa dhalatan warri hangafaa jechuudha gara tokko goru. Kan coora irraa dhalatan gara tokko goru. Siiqqee isaanii fudhatanii ba'u jechuudha. Akkana waliin jedhu. Yaa OBBO yaa qallaa daamaa OBBOdha jechuudha ishiin himma of jajji sirriitti guddina ishee agarsiifti. Yaa OBBO yaa qallaa daamaa yaa coroo yaa bal'aa jaamaa sii dhufe sanyii abishii. Abishii jechuun beektu sunqoodha. Sanyii urgaa'a. Aadaa keessa jifuu keessa waan jiruuf sii dhufe sanyii abishii jettiin geerattee. Dhaggeeffattee wanni isaa dheeraadha guutuu isaan barreessine. Dhaggeeffattee hangafummaaf jalaa gadi jetteeti cooroonlee achii kaati jechuudha cooraan. Mannumti OBBO eessaa xixiqqoo karaa keessaa hantuuta qabeen geessaa jettiin sodaattuudha jechuudha bara nattillee geerartuu ati sodaattuudha. Egaa waanni ammaaf gabaabsee ishii kanarratti isinii xumuraa galatoomaa ofaa taanu. OBBO fi coora gaa akka wal lolan saniin isin hafanii deebi'anii araaramu. Lolaa ganaa yaa lolaa ganaa lolaa ganaa maa lolaa nafnaa kootta araaramna jedhan. Siisafuu yaa lolaa ganaa kosaayee si'afuu yaa lolaa ganaa kootta araaramna jedhan.